Kabajamtoota daawwattoota Burtuu Miidiyaa nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu oduu galgala kanaan isinitti himamu Alyaalis Haalamuuti. Sirna kabaja ayyaana Irreechaa bara kana kabajamuuf sirnoonni garaagaraa qixa akka jiran himame. Uummanni Oromoo uummata uumaa isaa jaallatuu fi kabaju ta'u waqtii birraa fi guyyaa ayyaana kabaja Irreechaa kana yeroo itti uumaa isaa galateeffatu ta'uun himamee jira. Akka falaasamaa fi ilaalcha Oromootti Irreechi nagaa uumaa fi uumamaa waliin tokkummaa hariiroo gaarii qabaachuu akka ta'e abbootiin gadaatii fi akkasumas ammoo sirna Oromoo fi falaasama Oromoo irratti qorattoonni himanii jiru. Lubee Girmaa ammoo sirna kabaja ayyaana Irreechaa kana irratti waan qindeeffatte qabdi. Yaadrimeen nagaa fi araara jedhu jiruu fi jireenya Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Akka falaasamaa fi ilaalcha Oromootti nagaan uumaa fi uumama waliin tokkummaa fi hariiroo gaarii qabaachuudhaan yoo ta'u, nagaan kan argamu dhalli namaa waaqa uumaa fi uumamaa waliin nagaa yoo qabaatedha. Oromoon mammaaksi fi dubbii yookaan haasaa isaa guyyaa guyyaa keessatti nagaan kennaa waaqaati. Qabeenya irra nageenya wayyaa jedha. Kun kan agarsiisu uummanni Oromoo ammam nageenyaaf iddoo guddaa akka kennudha. Uummanni Oromoo uummata uumaa isaa jaallatu fi kabaju, uumama kunuunsu, waaqa waliin hariiroo gaarii qabu, namni waaqa waliin hariiroo gaarii hin qabne namaa fi uumama kan walis nagaa hin qabaatu jedhee uummata amanudha. Oromoon nagaa hariiroo waaqa isaa waliin qabuun, hariiroo uumama waliin qabuun, hariiroo naannoo fi ollaa isaa waliin qabuun ibsa. Nagaan waan hundaa olidhaa jedhee uummata amanu waan ta'eef jechuudha. Duudhaalee gurguddoo aadaa Oromoon qabu keessaa inni hangafti dhimma nageenyaati. Akka falaasama Oromootti yoo nagaan jiraate maatiin nagaa ta'a, ollaan nagaa ta'a, biyyi nagaa ta'a. Yoo biyyi nagaa ta'e namni dalagatee jiraata. Kana irraa kan ka'e jiruu fi jireenya isaa keessatti Oromoon yoo waaqa uumaa isaa kadhatullee jalqaba irratti akkas jechuun eegala. Yaa waaqa nagaan bullee galata, maatiin keenya nagaadhaa galata, ollaan keenya nagaadhaa galata, biyyi keenya nagaadhaa galata. Barii kanallee barii nagaan of godhe, guyyaa nagaa biyya nagaa keessa nu oolche, hamaa ammaataa nurraa qabe, gaarii nutti qabe jechuun ganama eebbifatee ariirratee jiruu isaa eegala. Oromoon sirnaa fi raawwii kamirrattu jiruu fi jireenya isaa mara keessatti nagaa fi araara lallaba, nageenyaa fi araara kadhatas. Nagaa fi araarri duudhaa Oromoo waliin hidhata guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Oromoon eebbaa fi sirna galateeffannaa Irreechaa keessatti hunda dursee waa'ee nagaa fi araaraa lallaba. Lafa isaaf, biyya isaaf, daa'immaniif, labata jiruu fi itti aanuuf, maanguddootaaf, beelladootaaf, lubbu qabeeyyii biroo fi kan kana fakkaatan hundaafuu nagaa fi araara kadhata. Guyyaan ayyaana Irreechaas guyyaa nagaa, guyyaa gammachuu, guyyaa milkii fi badhaadhinaati jedhee amana. Bu'uuruma kanaan namni kamiyyuu dhuunfaanis ta'ee gareen irreenfachuun dura wal dhabdee isaan gidduu jiru hiikuun, araara buusuu, dhiifama waliif gochuu, nagaa buusuu akkasumas waaqa uumaa waliin illee walitti araaramuun dhimmoota dursa raawwatamanidha. Namni maatii, ollaa, hiriyaa firaa fi alagaan wal dhabe yookaan wal lolee osoo hin araaramin gara malkaa yookaan tulluu itti jirreeffatanii yoo deeme milkii akka hin qabnee fi waaqni kan itti dheekkamu waaqa irraa araaraa fi dhiifama kan hin arganne, kadhaan isaallee kan hin dhagaamne, walumaa galatti of galtii kan hin qabne ta'aa jedhee amana. Kana jechuun icciitii guddaan ayyaana Irreechaa Oromoo keessa jiru nagaan uumaa fi uumama gidduutti, dhala namaa fi uumama biroo gidduutti osoo hin sarbamne ajandaa eegamuu fi tikfamuu qabu ta'uu isaati. Ardaan horri yookaan bakki Irreechi Oromoo itti gaggeeffamu kamiyyuu bakka nageenyaa fi araaraati. Bakka garaa qulqulluun, qalbii qulqulluun, haaloo yookaan gadoo tokko malee nageenyaa fi araara itti labsatanidha. Kan haaloo jibbaa fi wal dhabdee walirraa qabu osoo hin araaramin yookaan osoo nageenya hin buusin, kan ajjeese gumaa osoo hin baasin, kan harki isaa qulqulluu hin ta'in ardaa yookaan malkaa Irreechaa hin dhaqu. Akka aadaa uummatichaattis wanta dhorkamaadha. Akka duudhaa Oromoo ganamaatti Irreechi osoo hin gahin dur abbootiin gadaa araddaa yookaan caffee isaaniitti caaseeffama sadarkaa sadarkaan jiruun rakkoo jiru hiikuu, kan wal dhabe walitti araarsu, kan wal ajjeese gumaa akka baasu gochuu. Nageenyi fi araarri duudhaa Irreechi qabu keessaa isa tokko waan ta'eef guyyaa Irreechaa nagaatu labsama, nagaatu leellifama. Bakka Irreechaa bakka araarri itti labsamu waan ta'eef bakka araarri waaqaa fi lafaa, araarri uumaa fi uumamaa itti labsamu ittis kadhatamudha. Iddoon Irreechaa iddoo uummatichi waan balleessetti, waan yakketti Waaqayyo araara itti gaafatudhas jedha.
Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin hojii gaggeessaa olaanaa faawundeeshinii Biliif Maaleendaa Geetis Maark Zuzmaan waliin mari'atanii jiru. Itoophiyaan misooma caaluu galmeessuuf carraaqaa akka jirtu kan waliin mari'atan ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin hojii misoomaa qonnaa keessatti qamadii irratti Itoophiyaan bara kana bu'aa gaarii akka agarsiiste dubbatanii jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Komishinarri olaanaan dhimma godaantotaa Filippo Grand imaammata Itoophiyaan godaantota irratti qabdu daran galateeffachuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Komishinar Filippo Grander ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin haala waliin marii isaaniitii irratti hariiroon biyyoota addunyaa fi Itoophiyaan waliin qabdu bara 2015 Itoophiyaan dabarsite irratti daran guddataa akka dhufe ta'us kaasanii jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishinarri olaanaan dhimma godaantotaa Filippo Grande imaammata Itoophiyaan haalota garaagaraatiin qabdus dinqisiifataniitii jiru. Obbo Dammaqaan yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwuorkitti taa'amaa jiruun cinatti ammoo hooggantoota biyyoota garaagaraa dubbisuudhaan hariiroo Itoophiyaan biyyoota garaagaraa waliin qabdu akka gabbatuuf hojjetaa kan jiran ta'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Baankiin investimentii Awurooppaa Itoophiyaatti sirna eegumsa fayyaa sadarkaa duraa gargaaruuf karaa dhaabbata fayyaa addunyaa yuuroo miliyoona 1 deeggareera. Yoonas Mangashaa gatti aanutti qindeeffateera. Baankiin investimentii Awurooppaa karaa dhaabbata fayyaa addunyaa hojii gargaarsa teeknikaa sirna eegumsa fayyaa sadarkaa duraa Itoophiyaa cimsuuf yuuroo miliyoona 1 kenne. Mootummaan Itoophiyaa bara 2024tti gara uwwisa fayyaa waliigalaatti tarkaanfachuu adeemsa taasiftuu saffisiisuu fi sirna fayyaa ishee fooyyessuuf bu'uura eegumsa fayyaa sadarkaa duraa cimaa ta'een ijaaruuf deeggarsi kun kan karoorfatamedha jedhame. Gargaarsi teeknikaa kun dhaabbata fayyaa addunyaa fi baankii investimentii Awurooppaa waliin ta'uun hojiirra kan oolu taas jedhame jira. Kunis qaamni fayyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ogummaa fi qabeenya biyya keessaa naannoof idil addunyaa fayyadamuudhaan kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa biyyattii keessatti fooyyessuuf kan dandeessu akka ta'e jira. Akkasumas hojiirra oolmaa karoora guddaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa qabate kan daandii Itoophiyaa bara 2035tti eegumsa fayyaa sadarkaa duraa cimsuudhaan waliin ga'u kan adda baasuudhaas jedhamee jira. Gargaarsa teeknikaa baankiin investimentii Awurooppaa kennu baankii fi dhaabbileen biroo sirna fayyaa Itoophiyaa deeggaruuf tarkaanfii dabalataa akka fudhatan karaa akka saaqsimamee jira. Jalqaba bara kanaa pirezidantiin baankii investimentii Awurooppaa Warner Hoyer komishinii Awurooppaa fi hooggantoota baankota misooma biyyoota hedduu waliin ta'uudhaan sirna fayyaa fooyyessuuf xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa irratti ta'uu qabuu fi kunuunsa fayyaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessatti jalqabsiisanii jiru. Kunis waadaa baankiin investimentii Awurooppaa irraa pirezidantiin Hoyer galan baankiin investimentii Awurooppaa yoo xiqqaate yuuroo miliyoona 500 sirna fayyaa cimsuu fi addattammoo biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessatti kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa deeggaruuf ni taasifnaa jedhan. Walumaa galatti yoo xiqqaate investimentii yuuroo biliyoona 1 kan komishinii Awurooppaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa waliin akka tumsaniif caaseffamee fi kunuunsa fayyaa ardii kanaa deeggaruuf taasifamedha jedhamee jira. Deeggarsi yeroo dhiyoo baankii investimentii Awurooppaa irraa argame kun tarsiimoo gamtaa Awurooppaa karra addunyaa kan dandeettii eegumsa fayyaa addunyaa irratti cimsuuf kan dandeessisu yoo ta'u bu'uuraalee fayyaa irratti investimentii faala mijeessuu fi bu'uura daandiiwwanii bu'a qabeessa ta'e oomisha qoricha biyya keessaa akkasumas hojiirra oolmaa teekinooloojiiwwanii fooyyessuu irratti akka xiyyeeffatu himamee jira. Itoophiyaatti hooggantuun waajjira bakka bu'aa baankii investimentii Awurooppaa Leeyilaa Taawuree akka jedhanitti dinagdeen akka Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiruu fi tajaajila fayyaa qulqullina qabu argachuun bu'aa dhukkuba hir'isuu fi bu'aa fayyaa waan fooyyessuu fi baay'ee barbaachisaadha jedhan. Kunis dabaree isaatiin oomishtummaa fi guddina dinagdee sabaa akka dabalu simanii jiru. Akka baankii investimentii Awurooppaatti Itoophiyaan indaastirii eegumsa fayyaa ishee keessatti dandamachuu ishee akka ijaartuu fi cimsitu deeggaruuf kutannoo qabnas jedhanii jiru. Dhaabbati fayyaa addunyaa fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa waliin hojjechuun meeshaalee faayinaansii bu'a qabeessa ta'an fayyadamuudhaan naannoowwan isaanii adda baasuun fayyadamoo akka ta'anii fi deeggarsanii goonaa kunis gahee guddaa qaba jechuun dabalanii himanii jiru. Gabaasichi kan Addis Istaandaardii. Deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Misgaanuu Argaa daayirektara olaantuu mariisiftuu fi geejjiba qilleensaa Kanaadaa Sheendiraa Meeliyaa waliin mari'atanii jiru. Marii isaanii kanaanis ammoo carraalee tumsaa biyyoonni lamaan gama geejjiba qilleensaatiin qaban guddisuun haala danda'amu irratti xiyyeeffachuudhaan waliin mari'atanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balallii Kanaadaatti taasisuu akka guddisu
ka waliin mari'atan keessaa ajandaa jalqabaa yoo ta'u odeeffannoon ministeera dhimma alaa Biraan akka mul'isutti ammoo carraa gama Kanaadaan jiru caalaatti babal'isuun haala danda'amu irratti fuulduraaf mariiqaan akka taasifamuu qaburree dubbatamee jira. Itoophiyaa fi Kanaadaan hariiroo dippiloomaasii cimaa walakkaa jaarraa waliif kan waliin qaban ta'uunis heeramee jira. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti tajaajilli tola ooltummaa garaagaraa godhamaa jira. Tajaajilli tola ooltummaa kunniinis ammoo maatii harka qalleeyyiif mana jireenyaa ijaaranii kennu, barattoota maatiin harka qalleeyyii ta'aniif meeshaalee baruuf barsiisuu ta'an kan bara kanaa kennu, akkasuma ammoo hojiilee gaarummaa garaagaraa kennuun godhamaa jira. Gargaarsa gosoota tajaajila tola ooltummaa garaagaraa Oromiyaa keessatti godhamaa jiru irratti Sittiin Haajii akka itti aanutti gabaasa dabalataa qabdi. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti tajaajilli tola ooltummaa lammiileef kennameera. Kanumaan ol qabates godina Harargee Lixaatti kennaa tajaajila lammummaatiin tajaajilli birrii miliyoona 1 olitti tilmaamamu lammiileef kennamu waajjirri bulchiinsa godinichaa beeksiseera. Magaalaa Ciroottis kennaa tajaajila lammummaa dhaadannoo osoo nuti jirru lammiileen keenya rakkina keessa hin jiraatan. Barataanis dabtara dhabuun barnoota malee taa'uun qabu jedhuun sassaabamee lammiileef kan kenname yoo ta'u, tajaajila lammummaa kanaanis deeggarsi dargaggootaa fi qaamolee biraa walitti sassaabamee kan birrii miliyoona 38 tilmaamamu barattootaa fi namoota harka qalleeyyiif kennamuusaa itti gaafatamtuun waajjira dargaggoof ispoortii aanaa Ciroo addee Ibsituu Umar ibsaniiru. Namoonni deeggarsi kun kennameefis kanaan dura sababa humna dhabuun rakkoolee garaagaraa saaxilamaa turuu himuun deeggarsa kana argachuu isaaniitti gammaduu dubbatu. Barattoonni meeshaaleen barnootaa isaaniif kennames sababa maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniif meeshaalee barnootaa dhabuun rakkachaa akka turan himuun amma garuu deeggarsa meeshaalee barnootaa argachuu isaaniitiin gammachuun akka itti dhaga'amee fi barnootaafis haamilee akka itti hore himaniiru. Bulchaan aanaa Ciroo obbo Yaasiin Muhammad akka aanichatti maatiin harka qalleeyyii deeggarsa meeshaalee adda addaa birrii miliyoona 33 olitti tilmaamamu hawaasa hirmaachisuun walitti sassaabamee akka kenname himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Booranaa Bahaatti hojii tajaajila tola ooltummaa yeroo gannaan manneen jireenyaa harka qalleeyyii 800 haaromfamuu fi ijaaramuu waajjirri dargaggoof ispoortii godinichaa beeksiseera. Godinichatti tajaajila tola ooltummaa yeroo gannaa kanaan hojiin birrii miliyoona 2 olitti tilmaamamu hojjetamutu ibsame. Ji'oota lamaan darban aanaalee godinichaa 8tti dargaggoota tajaajila tola ooltummaa kanarratti hirmaatan keessaa 4,300 kan ta'an barattoota kolleejotaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaatti barnoota isaanii hordofaa jiran ta'utu ibsame. Hojiiwwan tajaajila tola ooltummaa hojjetaman keessaa sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu, hojii ijaarsa daandii fi riqicha adda addaa akkasumas haaromsaa fi ijaarsa manneen harka qalleeyyii fi maanguddoota humna hin qabne akka ta'es ibsameera. Manneen harka qalleeyyii fi maanguddoota humna hin qabne 829 haaromfamuu fi haaraa ijaaruun tajaajila kanaan hojjetamutu eerame. Manneen jireenyaa barsiisotaaf ijaaruu fi manneen barnootaa 110 kutaalee barnoota dabalataa ijaaramus himaniiru. Oromiyaa Broadcasting Networkitu gabaase. Naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa dabalatee aanaalee 9 keessatti sababa balaa lolaatiin jiraattonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun gabaafame. Bakka bu'aan pirezidaantii naannichaa fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa naannichaa akka ta'an Omar akka jedhanitti sababa rooba cimaa lafa ol ka'aa naannichaa keessatti roobeen aanaaleen 5 godina Ni'uur keessa jiran hundi lolaan guutamuu irraa ka'ee qabeenyaan miidhamaniiru jechuun Addis Standarditti himanii jiru. Obbo Umar akka jedhanitti uummanni naannichaa irra caalaan lageen hordofee sababa qubatuuf lageen Baaroo, Alweeroo, Gilaanoo fi Akooboon bishaaniin guutamuun jiraattonni naannawaa sanaa jireenya isaaniirraa akka buqqa'aniif dirqamaniiru jedhan. Jiraattonni magaalaa Gambeellaa gandoota Duwwaa 1, Duwwaa 2, Duwwaa 4 fi 5 kan jiraatan sababa bishaan lolaatiin wal qabatee kan miidhaman yoo ta'u, beelladootaa fi qabeenyi isaanii biroon guutummaan guututti lolaa bishaaniin fudhatamuu himamee jira. Lagni Baaroo ammallee saffisa olaanaadhaan ol dabalaa akka jiruu fi miidhaan dabalataa ga'uu akka danda'u jiraattonni ammoo gama isaaniin himatanii jiru. Akkasumas mootummaan isaaniillee furmaata yeroo fi dhaabbataa akka barbaaduuf gaafatanii jiru. Guutummaan laga kanaa dabaluu fi miidhaa hamaa geessisuu akka danda'u kan ibsan obbo Umar uummanni kana irraa dammaqee of eeggannoo barbaachisaa akka godhuufis dhaamanii jiru. Obbo Umar itti dabaluun dhaabbileen mootummaas ta'e miti mootummaa uummata lolaa kanaan buqqee akka gargaaraniif waamicha dhiyeessanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa magaalaa Gambeellaa fi itti gaafatamaa waajjira fayyaa naannichaa kan ta'an Simoon Tiyaach
miidhaan qaqqabee bal'aa ta'uu ibsuun jiraattota miidhaan irra ga'e adda baasuuf hojiin hojjetamaa akka jirus himanii jiru. Itti dabaluun mootummaan naannichaa namoota miidhaman bakka tokkotti geessuun yookaan sammuu qubachiisuuf deeggarsa adda addaa taasisuuf hojjechaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Gabaasni kan Addis Standard. USC waliigaltee doolaara biliyoona 6 lammiilee ishee Iraan hiitee turte gallakkisiifatte. Ameerikaan lammiilee ishee 5 waggoota afraanitti hidhaa turan amma gara US'tti akka qajeelan taasistee jirti. Qodaa Abtaamuu dabalata kana akka itti aanutti isinitti himaa. Ameerikaan lammiileen shan Iraanitti hidhamanii waan turaniif maallaqa Iraan doolaara biliyoona 6 Kooriyaa kibbaatti jalaa qabdee turte lammiileen ishee yoo lakkifaman maallaqa Iraaniin gadi dhiisuufiin himameera. Iraaniif Ameerikaan qaama walitti dhufanii osoo hin taane dippiloomaasii qaama sadaffaa kan taate Kaataar taasifteen ta'uun ibsameera. Gama biraan ammoo lammiileen Iraan Ameerikaa keessatti seera qoqqobbii Iraan irra kaa'ame cabsan jechuun to'attee kan turte akka hiikaman waliigaltee jirti. Lammiileen Ameerikaa Iraaniin hidhamanii turan 5 yoo ta'an hiikamanii yeroo ta'e Iraan irraa gara Kaataritti geeffaman qondaaltota Ameerikaatiin simannaan taasifamuufiin beekameera. Kanneen hidhaa dhaban keessaa namni ganna 51 fi abbaa qabeenyaa kan ta'e mana hidhaa Iraan keessa turan Si'amak Namaz isa tokko yeroo ta'an abbaan qabeenyaa lammii Ameerikaa kun mana hidhaa Heevin jedhamuu fi namoonni hedduu keessatti darramanitti hidhamanii turuun ibsameera. Gocha Iraan lammiilee ishee irratti raawwatte irratti Ameerikaan yeroo ibsa laattu Iraan dubbii barbaachaaf yoo ta'e malee lammiileen koo yakka qabaatanii miti jechuun Iraaniin komachuu ishee ibsiteetti. Giddu seentummaa Kaataariin lammiileen Ameerikaa kun ji'a gayyaa keessa mana hidhaa Heevin keessaa baafamanii bakka jireenya isaaniif mijataa ta'etti akka jijjiiramantu ibsame. Pireezidaantiin Jooy Biyaaden lammiileen Ameerikaa mana hidhaa Iraan irraa hiikamuu isaanii ilaalchisee har'a lammiileen Ameerikaa yakka homaatu hin hojjenne gara biyyaa dhufaa jiru jedhan. Namoonni 5 hiraarsa dararaa mana hidhaa keessatti isaan irra ga'ee dandamatanii har'a akka ga'an dubbatan. Iraanii fi Ameerikaan hidhamtoota hiikanii wal jijjiiruuf walii galanis ammallee qoqqobbiin Iraan irra kaa'amu akka hin dhaabbanne dubbataniiru. Biyyoonni lamaan bara darbeerraa kaasee Kaatar gidduu deemuun erga walii galanii booda hidhamtoota kan wal jijjiiran walii galtee irra ga'uuf marsaa 9 mariin akka turetu himama. Ameerikaan lammiilee ishee waggoota hedduuf Iraanitti dararamaa turan gadi lakkisiisuu danda'u isaanii akka milkiitti ilaalamuu fi haddumatti filannootti deemaa waan jiraniif kana akka milkaa'inaatti itti fayyadamuus danda'u jedhama. Ameerikaan maallaqa Iraan gadhiistee biyyattiin hojii deeggarsa namoomaaf qofa akka itti fayyadamuu dandeessu kan himte yoo ta'u Iraan garuu maallaqa koo waan hin barbaadeen ittiin fayyadama jechuun dubbatteetti. Akka BBC'n odeeffatetti maallaqni kun qabeenya Iraan sababa qoqqobbiin Ameerikaan jalaa qabdee miti. Namoonni paartii Riippaabilikaanotaa Ameerikaan maallaqa hanga kana Iraaniif gadi lakkisuun ishee lammiileen ishee gadi lakkisuuf beenyaa kaffaluun tokkuma akka ta'e kaasuun qeeqan. Karaa biraatiin biyyoonni lamaan hidhamtoota hiikuuf walii galuun isaanii gara fuulduraatti walitti dhufanii mari'achuufis abdiin akka jiru agarsiisa kan jedhan jiru. Gabaasi kan BBC'ti. Daawwattoota Burtuu Miidiyaa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turanii nu daawwachuu keessaniif hedduu galatooma nagaatti.